Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaan Today. Oromiyaan Today irraa ayyaana woboo amajjii tokko bara 2020 takka sababeeffachuudhaan qophii addaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga dhumaa sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan gamanumaan isin affeerreeti jirra. Amajjiin guyyaa ayyaana woboo akkamitti kabajamuu akka eegalee fi maalirra kaa'ame akka ayyaaneffatuun kan itti murtaa'e gabaabsinee akka armaan gadiitti isinii dhiyeessina. ABO'n qabsoo hidhannoo bara 1973 keessa humna Jaal Elemoo Qilxuutiin hoogganamuun Harargee Baddaa Carcaritti akka eegalame seenaan ni ibsa. Jaal Elemoon osoo hin turin baatii hagayyaa bara 1974 keessa humna isaa jala tureen garii waliin guddaa gaggeessaa Carcar bakka Axiroo jedhamtutti wareegamuun isaa ni yaadatama. Sochii isaa yeroo sanatti gaggeessaa turaniin murteewwan Haile Sillaaseen hedduu rifatee ture. Yeroo sana keessatti rasaasni marraa duraatiif maqaa ABO'tiin diddaa garummaatiin dhukaa'uun uummata Oromoo naannolee jiran hunda hamilee guddaa itti hore. Oromoon yeroo qawwee hidhatee lolate malee mirga abbaa biyyummaa isaa akka argatu hin dandeenyes sochiin yeroo sana taasifame mul'isee ture. Qabsoon hidhannoo kun bara 1973 fuula bahaatiin eegalamtee wareegamuu Jaal Elemoo Qilxuutiin waggaa lamaaf qabbanoofte turte. Haa ta'u malee sochii hadhaawaa qabsaa'onni yeroo garaagaraatti gaggeessaniin bara 1976 keessa bifa haaraan naannuma bahaatti ABO'n qabsoo hidhannoo eegale. Sochii bal'aa fi dadhabiinsa miseensota ABO'f godhan keessaa qoodni Jaal Mul'isaa Gadaa bakka guddaa qabdi jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee woboon eega bifa haaraan bara 1976 keessa ijaarame booda qaccalummaa isaatiin rakkoota hedduutu yeroo sanatti isa mudatee ture. Kaayoon gootota keenyaafuu kaaraatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Kaayoon gootota keenyaafuu kaaraatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Kun woboo mudate. Woboon rakkina akkamiitu isa mudate? Rakkina isa mudate ture hoo haala akkamiin injifachuu danda'e yoo jenne amma tokko ilaaluun barbaachisaadha. Qabsoo hidhannoo bara 1974 jalqabame gidduutti dhaabbatee bara 1976 keessa deebi'ee ijaaramu walitti tuqneeti jirra. Woboon deebi'ee ijaaramee isa waggaa tokko gahu bara 1977 keessa mootummaa Zihaad Barree bahaa fi kibbaa bahaa Oromiyaa qabachuun duula guddaa bane. Woboon reefuu gad of dhaabaa jiru mootummaa lamaaf of duraa loluuf dirqame. Duula mootummaa Sumaalee dura dhaabbachuuf woboon lola isaa hin barbaachifne keessa seenuun dirqii itti ta'ee ture. Waraanni mootummaa Sumaalee Oromiyaa naannawaa waraana Dargii irraa kaasee hunda keessatti uummata Oromoo ajjeesuu, qabeenya isaa saamuu fi dubartoota humnaan gudeeduu gocha koloneeffataan raawwatu dalaguutti seene. Mootummaan Ziyaad Barree duula koloneeffattummaa isaa dhokfachuun dhaaba maxxannee akka Sumaalee dhihaa WSLF fi Sumaalee Abboo ijaaruun of dura buusee ittiin socho'aa ture. Kanaaf humni waraana Sumaalee yeroo sanatti dhaaba maqaa Oromootiin ijaarame kanneen akka ABO gurraan dhaga'uu fi ijaan arguu waan hin barbaanneef dhabamsiisuuf carraaqe. Waraanni Sumaalee waraana mootummaa Dargii caalaa naannoo sochii qabsuumitti woboon jirtu barbaade rukutuuf qindoominaan socho'aa ture. Stand up. Please raise up, Kero. Perform your responsibility. You are right hand of Oromo struggle. You can change the current issue. Naftanya is falling you down. Oromia is calling you. So stand up, Kero. Stand up. Keekni isaanii hamma ABO'n jirutti lafa Oromoo maqaa Sumaalee dhiyaa fi Sumaalee Abbootiin akka qabachuu hin dandeenye waan beekaniif ABO dhabamsiisuuf dirqamatti ta'e. Woboon yeroo sana keessatti waraana mootummaa Sumaalee irratti loltoota hedduu godhee ture. Isaan keessaa lolli bebbeekamoon Onaa Bookee magaalaa Kurfaa Rooqaa, Onaa Ciroo magaalaa Dagaagaa, Onaa Malkaa Balloo keessatti ammoo magaalota akka Jaajaa, Hawwii fi Burqaa Saawwaa
akkasumas gaara mul'ataa keessatti ammoo magaalaa burqaa tirtiraafaa keessatti ture. Loltoota kana woboon humna waraanaa Sumaalee injifate magaalota kanneen dhuunfatee ture. Lola humna koloneeffattuu mootummaa Ziyaad Barree wajjin godhu cinaatti woboon waraana mootummaa Dargiitiinis naannolee akka Obborraa, Haramaa, gaara mul'ataa, Carcarii fi Hoborroottis lolaa ture. Yeroo sanatti humni woboo lola mootummaa lammanirraa hafee jiraate qabsoo isaa itti fufa jedhee namni yaade hedduu hin turre. Diinaa jala bobbaaf galti isaanii firiin isaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii bobaa diinaa jala bobbaaf galti isaanii firiin isaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii cinaa jirra qeerroo isin cinaa jirra qeerroo abdii sabaa kai qeerroo hidhaa fi ajjechaa waan abdiin kutachiifne firii kan guggubuu torchiin irraa laafne hidhaa fi ajjechaa waan abdiin kutachiifne firii kan guggubuu torchiin irraa laafne barumsa irraas kutuu sammuu adochanii maaltu irraa hafee lubbuus balleessanii barumsa irraas kutuu sammuu adochanii maaltu irraa hafee lubbuus balleessanii. Ta'u malee waraanni Ziyaad Barree injifatame baqaan biyya keessaa bahe. Woboon humna waraanaa mootummaa lama lolaa ture keessatti dandamatee gad of dhaabuuf yeroo carraaqu bara 1978 keessa obbo Jaarraa Abbaa Gadaa miseensota hamma tokko waliin dhaabicha irratti finciluun fottoqee bahuun rakkoo biraa ture. Humna reefuu gad of dhaabaa jiru keessatti rakkinni kun dhaaba keessatti dhalachuun irraa kan ka'e miseensonni gariin hamileen isaanii cabuun kan mana isaaniitti yeroo galuun kaan ammoo diinatti gale. Yeroo reefuu qabsoon hidhannoo abaa'otiin gaggeeffamu lafaa ka'aa jiru kanatti rakkinni keessaa dhalachuun hegeree qabsoo bilisummaatiif yaaddoo guddaa ture. Bara sana keessa miseensotaa fi hogganoota murannoo fi hamilee cimtuu qaban qofatu walitti hafee qabsoo dandamachiisuu duwwaa osoo hin taane bobbaan woboo bakka Harargee guutummaan Arsii fi gama bahaa dhaabuu danda'e. Mootummaan Dargii waraana Ziyaad Barree injifadhee yeroo jedhu humni inni guddaan sodaatu kan abaa'oon akka baddaa Harargee fi Arsii harka guddaa dhuunfatee odeessi jedhu galuuf daddaffiin duula guddaa bobbaase. Duulli Dargiin kun dhuma bara 1978 jalqabee bara 1979 guutummaatti kan deemedha. Humna guddaa sababa lola Sumaaleen ijaarrate gara humna abaa'oo reef lafaa ka'anii jiru dhabamsiisuuf bobbaase. Woboo dhabamsiisuuf uummata humnichaa jiraachisaa jedhu naannoo Harargee bahaa fi dhihaa keessatti waraanni mootummaa Dargii uummata jumlaan ajjeesuu, hidhuu, qabeenya isaanii saamuu fi manneen qote bulaa gubuu irratti bobbaa'e. Humna abaa'oo kan Arsii fi Baalee keessa socho'aa turan irratti duula walfakkaataa baname. Woboon duula mootummaa gabroonfataa Dargiitiin itti baname kanaan dura dhaabbachuu fi fashaleessuuf loltoota gurguddoo fi xixiqqaas hedduu gaggeesseera. Wareega qaqqaaliis itti baaseera. Maayii irratti duula humna waraanaa mootummaa Dargiin itti baname kana woboon fashaleessee injifannoon xumure. Johnny Lita, Johnny Ba, Johnny Kaba, Johnny Kiba, Itu Gali, Dirani Gira, Wabu Gira, Abdin Boru, Abdin Dia.
Latti deemna woboon walirree diina raasnee ollachiifnee gaara baafnee laga buufnee laalame laalame waliin labsee waliin ibsee seelii diinaa jireetu mancaase goonni lammii gammachiise laalame laalame. Woboon yeroo waraana mootummaa Dargii fi Sumaaleetiin lolaa ture sanatti naannoo sochii isaa itti gaggeessaa ture keessatti deeggarsa uummata isaa haa qabaatu malee karaa dhiyeesseetiin gargaarsa garaagaraa biraa humna tokkollee argachaa hin turre qawwee fi rasaasa diina isaarraa lolee hiikkateen deebisaa lolaa ture. Dulli waraana mootummaa Dargii akka injifatameef duuba deebi'een hogganootni bakkoota adda addaa turan sababa lola irraa wal qunnamuun rakkisaa ture. Bara 1979 dhuma keessa naannolee jiranii walitti dhufuun walgahii gaggeeffatani. Walgahiin kun kora godina bahaa jedhamee beekama. Walgahii kana irratti haala keessaa darbamee fi kan jiru irratti bal'inaan gabaasaa fi xiinxala godhame. Karuma kana irratti qindoominni hojiis godhame, ramaddiin barbaachisus godhame. Kanuma waliin karoorri hojii fuula duraa lafa kaa'uun murtii fi ibsa ejjennoo baafachuun walgahii milkii fi injifannoo xumurame. Amajjiin tokko guyyaa wobootii ayyaaneffatamuu jalqabe. Walgahiin qindoominaa fi hogganoota dhuma bara 1979 jedhame murtii jajjaboo dabarse keessaa tokko amajjii tokko guyyaa woboo ta'ee murtaa'u ture. Guyyaan kun akka murtaa'uuf yaada kan dhiyeesse itti aanaa Hayyuu Duree Abaa'oo yeroo sanii Jaalgadaa Gammadaa ture. Duula diinaa fi rakkoo dhaabaa keessatti dhalate irraa haalli woboon keessa darbee salphaa waan hin taaneef humna kaayyoo fi cichoomina qabu rakkoon injifatame faca'uu hin danda'u dhaamsa jedhu qabsaa'otni bara baraan akka yaadatan wal yaadachiisaniif guyyaa tokko murtaa'ee akka ayyaaneffatamu murtiin dhiyaate. Kanaaf woboon ayyaana tokko kan maqaa isaan sadarkaa dhaabaatti bara baraan ayyaaneffatamu akka jiraatu jedhame. Guyyaan kunis amajjii tokko akka ta'u murtaa'e. Ayyaanni inni duraa amajjii tokko bara 1980 irratti sirna ho'aan kabajame. Erga gaafa kanaati amajjiin tokko dhaaba keenya keessatti kabajamaa har'a gahee jira. Gura fuulduraattis akka kabajamuun itti fufa. Amma Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabatta? Ni shakkita? Ni qabanna. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuudha. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kan Har'a Abaa'oo keessatti amajjiin tokko guyyaa ayyaana dachaa kabajamuudha. Guyyaan kun guyyaa barri moofaan dhumate haaraan seenu waan ta'eef bara haaraa simachuuf kabajna. Inni lammaffaa fi hundeen garuu woboon reefuu lafaa ka'ee dhabamsiisuuf duula inni itti bane irraa hafee hanga har'aatti falma bilisummaa itti fufaa jiru yaadachuu ta'a. Guyyaan kun woboo biratti akka haalli anjateen bifa armaan gadiitiin kabajama. Kausan tumura didda garummaatti fufa inci galuu inci bal'oo dhiigaan ni dhufa turree jaalan dhiigan tattararan galmaan ni keenya Infaara Itoophiyaa afaan qawween ijaarame afaan qawween dibnee Oromiyaa warabaa ni ijaarra lolaa baranna barataa lolla inci galuu uummata Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo walitti dhufuun ayyaaneffate guyyaa kana woboon walii isaa jidduutti dorgommiilee adda addaa kanneen akka tapha kubbaa miilaa, fiigicha, wal'aansoo, utaalchoo, walaloo fi gaaffiif deebii adda addaa fi aggaammii qawweetu godhama. Hawwisoon woboo guyyaa kana faarolee garaagaraatiin humna woboo deeggartootaaf ummatoota naannoo bohaarsaa sirbootaa fi dhiichisa aadaa kan kutaalee Oromiyaa hunda miseensota wobootiin dhiyaatuun ittiin wal bohaarsama. Walalooleen wareegamtoota ittiin yaadatamu, qabsoon ittiin faarfamu, gootota qabsoo irratti kufan ittiin yaadatamuu fi kan kana fakkaatan ni dubbifamu. Faaruleen warraaqsaa qabsoo nama kakaasan itti faarfamu.
Walumaa galatti guyyaa kana woboon haasawaa waggaa haarawaa kan hoogganaa isaatirraa darbuuf caqasee bara haaraa hamilee haaraan hojjechuuf kan hojii fuula duraatiif itti of qopheessuudha. Miseensotaa fi deeggartootni ABO kunneen dirree qabsoo keessatti hin jirre ammoo walgahii godhachuun agarsiisa adda addaa qopheeffachuun faarulee woboo lallisan hamilee kakaasan wal dhageessisuun woboo jajjabeessuuf gumaata adda addaa gochuun ayyaaneffatu. Guyyaan amajjii tokko bara 1980 keessaa ayyaaneffachuu kan jalqabe yommuu ta'u yeroo sanatti woboo qofa biratti beekamaa ture. Har'a kunoo woboo qofa biratti ayyaaneffachuu bira darbee babal'ate miseensotaa fi deeggartoota ABO akkasumas uummata Oromoo biyya keessaa biyyoota ollaa fi biyyoota ambaa kan jiran hunda biratti kabajamaa jira. Bifa kanaan kabajamuu erga eegalee bubbuleeti jira. Ayyaanni woboo kun amma miseensota deeggartootaa fi uummata Oromoo kanneen bilisummaa isaatiif qabsaa'anii fi hawwan hunda biratti waggaa waggaan ayyaaneffatama. Guyyaa kana miseensotnii fi deeggartoonni keenya uummata waliin bakka jiranitti faarulee woboo fi woboo faarsan dhaggeeffachuu fi wal dhageessisuun kabaju. Walaloolee qabsoo fi woboon yaadatan faarsan wal dhageessisuun akkasumas wareegama qabsoon kabajama kana irratti ta'e wal yaadachiisu. Buusii maallaqaa qabsoo fi woboon bakka bakkatti walitti qabuun kabaju. Karoora bara dhufuu wal hubachiisuu fi hamilee qabsoo haaromsuun kabaju. Walumaa gala qabsoo bilisummaa Oromoo karaa itti jabeessanii fi jarmiyaa fi humna haaromsuuf of qopheessuuf kabajama. Walumaa gala qabsoo bilisummaa Oromoo karaa itti jabeessanii fi jarmiyaa fi humna qabsoo haaromsuuf of qopheessuuf kabajama. Guyyaan kun woboo biratti akka addaatti ilaalama. Barri moofaan xumuramee barri haaraan yeroo seenu waan ta'eef qophiilee hedduutu gaggeeffama. Jarmihoota humnaa jidduutti dorgommiin waan adeemsifamuuf miseensonni hundi kanaaf of qopheessa. Karaa hojii waliigalaatiin jarmiyaa kamittuu calmaa agarsiise fakkeenya gaarii waggoota kana ta'anii guyyaa kana hawwiidhaan eegama. Haaluma olitti ibsame kanaan woboon guyyaa amajjii kana ayyaaneffataa ture. Akkaataan guyyaan kun ayyaaneffatamu itti jalqabame gabaabinaan kana fakkaata. Gadaan gadaa bilisummaati. Injifannoon uummata Oromoo fi damee dantaa siyaasaa fi jarmiyaa adda bilisummaa Oromoo. Dalagaa daawwattoota keenya ayyaana amajjii tokko bara 2021 woboo sababeeffachuudhaan qophii addaa isiniif qopheessinee dhiyeessinee kanarraa asumarratti goolabnee jirra. Hanga qophii ittaanuun walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Amma Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabatta? Ni shakkita? Ni qabanna. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuudha. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kana. Anaanafi tolee jiraachuun barbaada. Hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu. Ummata koof jedheen fedhii koo wareegee. Qabsaa'uu fi qabaara koof xiqqoo argee. Anaanafi tolee jiraachuun barbaada. Hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu. Ummata koof jedheen fedhii koo wareegee. Qabsaa'uu fi qabaara koof xiqqoo argee. Qabsaa'uu fi qabaara koo hunda argee. Jiruu gabrummaatiin turree bara dheeraa hanga har'aatillee kunoo jala jirra. Rakkoo mata kiyyaa hubadhee argeera. Jireenya koo dhiisee hidhadhee ka'eera. Jiraachuun dadhabnee akka nam tokkootti qananii jiruu koo dhiisee of cinaatti. Qabsaa'uu fi qaba uummata Oromooti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti.